qaamni saalaa kee akkasii jabaatu barbaadda maarree umriin keellee 80 dhibbaallee jiraatu haala salphaadhaan waan kana mana keetti yaade kanaaf inni nu barbaachisu habaaba kana ni jijjiirra eega jijjiirree booda maashina daakuu naayina kana booda jinjibiila tokko nu barbaachisa jinjibiila tokko kanallee akkasumatti addaan kukkunna maarree kana walitti daballee daayina eessarraa akka nu ilaalaa jirtan koomentii jala nu kaa'a eega kana boone booda bishaan mililiitira 200 daballa bishaan mililiitira 200 eegatti daballee qajeelatti daayine booda bircuqqoo wayiitti naqannee ni dimbiifna eega dimbiifame booda haala argitan kana bircuqqoo wayiitti naqannee yookaan kubbaayyaa wayiitti naqannee kana booda buna fal'aana 2 daballa buna fal'aana 2 eegatti daballee qajeelatti waliin dhohina kana boodas hammi qaama saalaa kennaa qajeelan nu jabaatuuf deemaa fal'aana takka daballa kana eega goone booda walqunnamtii saalaa godhu dura daqiiqaa yookaan sa'aatii tokko dura fudhachuu qabna kan umriin kee 80 dhibbaallee jiraatu waan hojjechuu danda'uuf itti fayyadamne.